Quran, 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 Furqan, 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 Quran, 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 Furqan, 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 Quran, Furqan, Quran. Quran dawa mu'minati barule shaytana mujizan of kenne badasa olana dubbi dhugaaf dhara situ addam baasa Quran qalbii dhukkubsaate Qur'aana fayyisa jiru ilma namaa Qur'aana bareecha Furqaan daawwitiidha isaa si qajeelcha Furqaan daawwitiidha isaa si qajeelcha. Assalaamu alaykum yaa ayyuhalummaa walumatti qabaan hunduma muslimaa obboleeyyan dhugaa obboleeyyan aakiraa kan waliin arginis ta'ii takka carraa fayyamanaaf ta'a bakkuma jirtanitti islaamummaa wajjiin filatamaa amantii yaada wayii qabaa kan dubbachuu fedhu rahmata rabbiitiin akka qalbiin jiidhu waa'ee qur'aanaati kalaama rabbichaa ifaa hardhaaf boruu kennaa rabbii tokkichaa badhaasa hundarraa barsiisaa dhugaa agarsiisaa karaa barsiisaa wallaalaa gorsaa jaahilaa dinniinaa kaafiraa munaafiqa saaxilaa ifaa hardhaaf boruu kan namni isa qabate gandalachuutti toru qur'aanni nuura jireenyaa nama taasisa abbaa qabeenya namni isa qabate abadiin xiqqaatu olaantummaa malee gadaantummaan isaan hin maltu qur'aanni dawaadha dawaa dhibee hundaa dhukkubsataan hundiisuma barbaada qur'aanni karaadha karaa qajeellumaa daandii ittiin dhaqan biyya hin qabne dhuma qur'aanni furmaata rakkoo waa hundaati kan mu'minni keessatti uf ilaalu daawwiti yaa rabbi yaa mawlaa rabbii nama miini abbaa jaalalaa kennaa hin madaalamne qur'aana nuu kennite jireenya mi'aawaa kan nu jiraachifte galanni kee hedduu lakkaawameen dhumu beekaa fi abbaa malaa hakiimun aliimu badhaasa kee kana nurraan fudhatini dhangaa baranneerraa afaan nun qabini akka keennas laaltee nutti hin aarini gariin islaamummaa qabannee maqaa qur'aana irraanfanne jecha kaaliqaa maqamaaf jiraanna jireenya mi'aa hin qabne rakkannee mala wallaalla furmaata dhabne gariin qur'aana bitee mana kaayata achitti awwaarriniif tiisifni nyaata qur'aanni jecha rabbiiti jechi rabbii ni ulfaata qur'aanni xuriin hin malu kabaja barbaada qomatti qabata inni xiqqaaf guddaa qur'aanni jaalala hardhaaf boruu kan hundi qabatee kufiinsarraa ittiin guru qur'aanni kortoodha kan mu'minni jannata ittiin ol koru qur'aanni ifaadha ifa addunyaa tanarraa qur'aanni wabiidha wabii ganda akiraa jaarsummaa namaa dhaabata guyyaa dhaban fira qur'aanni amaanaadha kan fudhanne rabbirraa amaanaa gaarri baadhachuu dadhabee baqe ulfaatinni jecha rabbii yaaddesseesa cinqee nuti ilmaan namaa amaanaa kana fudhanneerra dandeettii rabbiitiin qoma baadhanneerra alif ba'taa jennee qubee laakkoofnee bilaashan laakkoofnee mindaa itti arganne ganamaaf galgala qabachuuf tattaafanne kan beeknu qaraanee kan hin beekne sheekota gaafanne alhamdulillaahi kunoo har'a geenne sheekota halkaniif guyyaa nu wajjiin dhamaanii hanga sagaleen isaanii duudutti nu wajjiin qara'anii rabbiin mindaa isaanii jannataa taasisu jannatul firdoosin isaan haa qubsiisu nutis barattoonni warri barataaru nama qur'aana baratee islaamummaa ijaaru rabbiin nu haa taasisu rahmata isaatiin du'aa'ii nuuf godhaa dhiiraa fi dubartiin yaa ayyuhal ummaa amaanaa qur'aanni waan hundaa oli nutti aanaa harka mirgaatiin haa qabannu yaa ummata muslimaa qur'aana haa qabannu ifaa gandalamaa qur'aana haa qabannu ifaa gandalamaa. Gulantaa ulfinaa irratti ol si baasa gulantaa ulfinaa irratti ol si baasa Qur'aan 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 Furqaan 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 Qur'aan Qur'aan Qur'aan
Quran, Furqan, 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 Quran, Furqan, Quran.